Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karoora biiliyoonera cimaa fi muchuusaa duraanii Eelan Maask paartii siyaasaa haaraa hundeessuuf karoorsuu ilaalchuun kofalchiisaadha jechuun qeeqani. Tiraamp dilbata darbee osoo Air Force yaabbatin dura gaazexeessitoota waliin haasaa taasisaniin paartii sadaffaa jalqabuun waan nama kofalchiisu natti fakkaata jedhan. Torban hedduudhaaf yaada kanaan erga qoosee booda Maask dhuma torban darbee irratti toora X irratti maxxansuun paartii Ameerikaa paartii Riippaabilikaanotaa fi Diimokiraatotaa dura dhaabbachuuf hundeessuu paartii sabdaneessaa hundeessuu kan hime. Tiraamp fi Maask duraan michuu baay'ee walitti dhiyaatan kan turan yoo ta'u hoogganaa Teeslaa ministeera ga'umsa mootummaa kan baasii federaalaa hir'isuuf gargaaruuf itti gaafatamummaan kennameefii ture. Maask imaammataawwan mootummaa liqaa biyyaalessaa Ameerikaa ni hir'isa jedhamee irra deddeebiin qeeqaa ture. Paartiin haaraan kunis yeroo dhufutti kaadhimummaa pirezidaantii deeggaruuf danda'ulleen xiyyeeffannaan baatiiwwan dhufan 12 garuu mana marii fi seeneetii irratti ta'a jechuun Maask guyyaa dilbataa beeksiseera. Tiraampitti dabaluudhaan Eelan Maask daandii isaa irraa maqee torban darbee haala akkasii keessa seenuu isaa arguu kootti baay'een gadda jechuun miidiyaa hawaasaa isaanii Truth Social jedhamu irratti barreessanii. Pirezidaantiin Yuugaandaa Yuwerii Museveenii maanguddoon waggaa 80 erga waggoota darban 40 aangoo irra turaniin booda ammas kaadhimamaa pirezidaantii ta'uun dhiyaatanii. Pirezidaantichi filannoo dhiyeenya gaggeeffamu irratti kaadhimamaa paartii biyya bulchuu ta'uudhaan kan dhiyaatan. Pirezidaantii Museveeniin erga kaadhimamaa ta'uudhaan filatamanii booda haasaa taasisaniin gaaffii akka filannoof dhiyaataniif taasifameef deebii kennuu ibsaniiru. Yoo filanicha injifatanii filataman ammoo ergamaa biyya isaanii Yuugaandaa biyya galii jiddu galaa olaanaa akka taatu gochuu akka raawwatan himani. Qeeqxonni Museveenii pirezidaantichi bara 1986 fincilaa ta'uudhaan erga aangoo biyyattii qabatanii kaase biyyattii abbaa hirrummaatiin bulchaa turuu kaasu. Museveeniin filannoowwan biyyaalessaa erga aangoo qabatanii gaggeeffame hundaa injifataniiru. Museveeniin aangoo irra akka turan gochuuf daangaawwan umrii fi bara aangoo kaadhimamtoota pirezidaantummaaf dorgoman irra kaa'amee ture kaasuuf yeroo lama heerri mootummaa biyyattii fooyyeffameera. Filannoo Yuugaandaa ammajjii dhufaa gaggeeffamu irratti dorgomaa cimaa ta'uu danda'a jedhamee kan eegamu weellisaa muuziqaa gara nama siyaasaatti jijjiirame Boobii Waayiniidha. Waayin paartiin isaa Naashinaal Unity Platform jedhamu yoo kaadhimummaan kan isa filatu ta'e Museveenii waliin akka dorgomu eebla keessa BBC'tti himee ture. Haa ta'u malee Boobii Waayin akka jedhetti Yuugaandaa keessatti mormituu ta'uu jechuun shororkeessummaan farrajamuu jechuudhas jedheera.